Hojjettoota jaallatamtoota daawwattoota keenya arraantana guyyaa kitaaba Nujuu of Barruu barsiisaa barreessaa Awwal Sa'idiin barreeffamee itti eebbisne fi kaapitaalitti sagantaan akkanatti hawwataman sagantaa hojjaaf buna ittiin qopheessinee eebba kanarraa wantoota guyyaa irraa keessummootni garaagaraa argamee sagantaan eebba kitaaba Nujuu of Barruu Afur Oromoo irratti xiyyeeffate kan gumiin raabaadurii abbootii gadaa afran qalloo akkanumattuu qondaaltonni bulchiinsa biyyoota olaanoo keessummootni hawaasa bal'aa argametti seena fi kaapitaalitti eebbisnee sagantaan keenya kan waliigalaa kana fakkaataa nu hordofaa turuu keessaniif galatoomaa sheer godhaa laayik godhaa sabskiraayib godhaa qalloo miidiyaa wajjin turtii gaarii isin jenna. Bye bye.